يا dhaggeeffataatu man jira. Jennaani mana kanatti gaattiraa na tokkos godhedhanii gaattiraa arrabsan. Eenyu Fuad mana kana. Soba? Nggak. Jalqaba akkasii miti. Walirratti qabda jennaan bakka ati salametti tiyyi gaattiraan dura godhee. Sababa mucaan sun dhufee abbaa jilchaa taatus akkas jedhee arrabsinaan inni arrabsine. Maali gaattiraa waliin biyya sheekotaati. Sheekota guumaa jedhamna. Biyyuma abbaa jilchaati, biyyuma mubaarik kana. Jini gale, biyyuma nabaanii. Biyyuma ijoolleen jajjaboo sun hoogganaa jiranudha. Tiktokii kanarra. Zaanjarottiin kuni maali rakkoon kan keetti gaattiraa irraa qabdu? Kana baanaan ibsu. Kuma gaattiraa yoo kanan godhee dhiira sanaan jedhe. Agaafatu Khalid. Yoo saba jedhan kun dhagaa jiru gaafatu Khalidin gaafatu. Mana Khalid Fuad jedheere. Maaliif jedhaadha amma koo baay'ee ilaali amma gaattiraan akkasii tuun jedhe dhuguma yoo miira keessa gala. Shaamil. Amma maamme namni kana. Toofiq abadan kun ilaali biyya dedoo keessa ustaazan jira ulamaan jira hayyuun jira gootan jira fi galee. Maalan doktora dedoo keessa abboleesso. Fi galee. Miidhuma tuffii isa kam jechuudhaan seenaa gaattiraatiin kabajamtee jiraata. Muujaleen Zaanjaroon akkamitti gaattiraadhuma akkas godhettee afaan cabdee haasofte kan hin dhiisu. Fuad gaatiraadha biyya taati. Botaan banaa dabar. Meerre. Kuna botaan tokko duwwaa jira. Walgal cibaadii. Wallahi waa miti. Keerroo gararree duwwaan jiru. Gubbaa jira botaan. Kaale cicciruu zagoo irraa dura distii tokko nyaate ejjisaa waan argu. Nama tokko an fuudha. Wallahi nama tokko an fuudha. Nama keessa bade gaagadi fuusin isa keessa bade laali. Ani jalaa dhabuu Khalidi. Jalaa buu. Kuma hin taa'e. Kuma taa'e. Amma dhaqee fada waliin galla. Tokkoffaa fi oolite waa'ee kutaa keenya adda baasuudha dhaabbatu. Maameedhaan wal arrabsi. Fayyaan qaban. Masuk jadi sobat somni serah apa kisah nama gudang sobit sob aku namanya belajar nih kurban asok sob nabi rata aragan ya rosat kicik cuma kita Maki jibdat video mana download video tu toroha lagi di toroha pergi di kana kicik mana kabaja Woi mana lagi video Uddu Samira ruf tela bira tarra bu te kijibtu video mana download gore Khalid bola rasmiya yang enggak pakai jadi mame bas video mana download kijibtu Uma wan dege sinu bat Khalid wai jolle ka dana chala betta nuti dage papa jolle ka dana bakku nayo ta birena Waadiif maamee biyya tokko carraanuu kennaa qaba. Wanni kun Akani ilul kale jafur tani mar ko sina rabsu seta mutte ara geti sali ya operesso kuma gaattiraan surree ilu fanne sin jedhe ilaali mataa keessa babusre banana te mar ko sina ara geti sali kijibdu afu booti gaari gabboti ales gaatira kan bolgal jalole lafan taraf kijib bututtu adina mai ko muri gaja tamai masuk gasti kana ratti mutte ara geti sali na thar ke Gojarri wakatan video itu rasa kok. Jadi amma fit mi alesel ko kijib duma kijib da ana muti ko da ya rake Khalid. Oh ya ga wanda ke jadi bananu خلينا نطير ate sa tweetar selta kana turub deu gatra Fue.
I'm too fit. Ijoollee Jimmaa addaan qoodin. Ijoollee shanan gibee gaattiraa ta'ee haadha isaa Mubaarakii asirra jiru haadha isaa rasuu ofitti qaanfadhu Mubaarak dhiifama gaafadhu. Ottolitti Mubaarak dhiifama gaafadhu gahi. Haati Mubaarak haadha keeti. Maammeen horiidhanni. Inni nama ajandaa barbaadu akkamitti ati obboleessa kan kee bira teesseetii nama qulqulluu nama Oromoodhaaf ta'a ture akkamitti haadha kee arrasi taati. Maammee nama ajandaatiin beeyta. Kottu Mubaarak dhiifama gaafadhu. Ati immoo arrabsin ijoollee geeraa gaatiraan arrabsineeti. Wallaahi si kan morma gaatiraan arrabsine mubee. Wallaahi arrabsine gaatiraa. Kun ijoollee yassiidhaan. Kan arrabfamte gara kootiin miti. Haati qeerroos kan arrabfamte afaan kootiin miti. Anaaf qeerroo wal kabajna obboleessa. Maammeen qeerroon wal lolaniiru. Araaramanii dhiisanii nan galchuu. Maammeen dhadhaa dibaara moo dhageesse? Ani ijoollee gumaan mee abdiin tun isas keessadha toofi qoras keessadha ayimuu lafa itti arrabsa. Nan gaba keetti dhaggeeffadhu. Waa tokko si hima. Ayyee sin kabaja Mubaarak. Okay. Dhaggeeffadhu gaa. Waa'ee gaattiraa maammeen waa'ee gaattiraa wanti inni isa laallatu hin jiru. Maaliif gaattiraa ijoollee gadi bu'ee maammee jechuun maammee ati yoo xiqqaate ijoolleen kun hangafa jaraati malee geesse ati hangafa jaraati malee ijoollee miti. Anuu hangafa jaraati ijoolleen kun ijoollee gidduu deemtee ijoollee gattiraatti eegiraaf taati namni guddi kun. Ijoolleen kun kootu dhaltee hin dhalchitaa ijoollee kana. Yoo immoo biyyattii nan beekne abbootii keessan gaafadhaa Mubaarak akkamii gattiraatti jedhan gaafadhaa nama akkamii akkan ta'e. Kanaaf nam tokkittiin ijoolleen gattiraa gadi baatanii gandummaatti galtanii maqaa sigimoo maqaa gattiraatiin haasaa maammee irraa fuutanii nam tokko arrabsu taanaan kabaja waliin qabnu kana booddee jechuudha. Gattiraan biyya kabajaati, Jimmi guutuun biyya kabajaati. Nu wal jalaa kaanee wal teessifnee guddanne malee maammeen aangoorraa na buusanii jedhee maraataa. Aangoo wayii ijoollee Jimmaa irratti aangoon eenyuun fudhatu hin jiru. Wala maammee ta'e wala jinni ta'e. Utuu aangoo ijoollee Jimmaa irratti yoo aangoon barbaachisaa ta'e Mahammad Aljaziiraa jira. Naawwii Jabaatu jira. Ijoollee Jimmaa warra jimmummaa jiraatiin jechuudha. Takkaa tadaraaddaranii hin beekne. Wallaahi yoo billaahi Mahammad Aljaziiraatti waan qixxeeffatu Mahammad Aljaziiraa nabaadii shaafii kan gaxarii keessa deemee seenaa goototaa gadi baase ijoollee beekan jiru. Miidiyuumaa jedhamee aangaadha jettanii ofirraa baaftanii maammee of kabaji ana obboleessa keessatti maarala. Of kabaji anaafsii wal arrabsinee waraabamuun hin bareedu. Sana Jumaa jedha beektaa Kaalid Qoy Mubaarak ilaal as keessaan dhufee sin qalchiisa sin waraana naan jedha bar keessaan natti barreessee kunoo. Wallaahi akkasanaan jedha. Dhageessaa maammee gaattiraa yeroo waa'ee gaattiraa ijoollee gaattiraa kumaatama kooloo gooti ijoollee gaattiraa fiduu danda'a. Namni gaattiraa arrabse hin jiru gandummaa naannummaa ajaa kada keessaa nu bahe maammee sitti himne dhala. Eefadaa jara gamu bahe namni haasaa Mubaarakiin walloo haasaa maammeetiin walloo. Elaa toopik atis ta'e qeerroo fu'ee Kaalid maammeen arraba haadha kee nan beekaa Kaalid rabbi si haa kabaju na kabajja na jaallattaa qaga lubbuutti. Maammeen wanta ilaaluu qabdu maammeen haadha namaa dhadhaa dhibaan jiru bismillaa jedhee yeroo arrabsu ana dheengadda nama biraa dhiisaati waan sin itti hima yookiin maraatuudha jalaati dhiisaa mucaa kana. Ibboo maammee sinitti himne jira keenya maammeetiin dallanina. Mana banatee maal naan jedhe saree haadhasi maaloo haadhasi obboleessi koo gadameessa tokko keessaa baane anaan saree haadhasi Maarqoos Dela Fiiddi maaloo haadha si kan inni jedhaa ture ana malee nama biraa miti. Jara keenya ana laaltanii maammeen isin ofirratti yoonni isin ciniine ciniidha yoonni isin kabale kabala yoonni haadha si gahe haadha gaheen angara kootiin baga haadha namaan arrabsin baga maqaa kootiin haati koo qabrii keessatti hin arrabfamin utuu kabaje haadha isaa qabrii keessatti kabaja isatu kabaja wallaale haati keenya haadha qabrii keessa jirti haadha namaarraa adda kushiinaa keessa teessee ibidda jala teessee akka nu gudditte
yoo iccitii baasii dubbadhu jedhee viidiyoo jedhee footoo keetti jedhee lafa taamaan akka haati keenya gubattee itti nu guddifte san ibidda gaafa ittiin nu guddisuudha jettee jala teesse sanatiyyuu haadha keenya laphee fixee waan ittiin duutes situ bira jira. Ani illee biyyoo keessatti naqee arge. Dhaabbadhu ijoollee irraa haadha namaan arrabsini. Kana booddee nam tokko haadha arrabsita taanaa wallaahi dhaaziim abbaa nutti golfeen tokko gadansii ba'a. Geessee. Kanaaf waa'ee maammee teettee fo'ee dhiifamnatti na gaafattu jiru atuu dhiifama haati kee arrafamuudhaan boleessa gooti dhumate. Laa nallee dhiifama sin gaafadha dhiifama haadha kee arrabsu dhiifama rakkoon qabu isa dura na arrabse maqaa isaan dhoofne beektaa yaani maammee gizeedhan ijoolleen hin sodaatan akka waan hin naangoo wayii qabu nama finfinnee keessatti mana kiraa keessa galu mootummaa wayii masaraa wayii jira seetanii maammee kana maa sodaatan ijoollee nama tarraa qophaa'e. Qaalicha banaa kenne fo'ee kanarraa gaafii qabaan carranaa kenne. Eewra. Ayyee. Koirraan carraa gaafii qabaa ati mana keessa tokko waa'ee maammee miti maammeen kan isaa olola waan ta'eef an kan isaa wanta fudhan jiru. Amma jechuudha fu'ee wanti inni arrabsee abbaa jilchaa arrabsaa oola jechuudha sila mana keetti jechuudha dhagaan oole abbaan jilchaa si raayyaa abbaa machaas tokko mana kee keessa teessiftee maaliif abbaa jilchaa arrabsifteeti kaali qoy gaafii sirraa qaba gaafii kana jechuudha abbaa jilchaas tokko maaliif arrabsifte qoy. Laa gadi lakkisne haa ta'u maatii naa taate hin dhufu sinu. Wal jabeessuun Oromummaa diiguu miti. Dhufu ifaase bira maatii taatu.